gaggeeffamaa jira. Waraanni bilisummaa Oromoo WBOn godinaalee Wallagga Bahaa fi Horroo Guduruu Wallaggaa aanaalee akka Amuuruu, Haroo Jaardagaa Jaarteetti lola guddaa gaggeeffameen raayyaa ittisa biyyaa oraalee 13 hojiin ala godhuudhaan waraana hedduu irraa harcaasuun biyyatti dabaluudhaan bakka awwaalcha isaanii gaffageessuun Oromiyaa godhee jiraachuu kan beeksise. Konkolaataa 6 fanjiin itti hidhamee ture raayyaa ittisa biyyattiitiin ammoo ibiddatti qabsiisuudhaan bobeessee jiraachuudhaa fi miseensota waraanaa raayyaa ittisa biyyattiidhaa 270 ol fixuudhaan 1,600 ol ammoo hojiin ala taasisee jiraachuu maddeen keessoo waraana bilisummaa Oromoodhaa himanii jiru. Godina Shawaa Lixaa aanaa Cophii gandoota hedduu keessattis akkasuma bakkee oofuu magaalaa Finfinnee irraa fageenya gara kiiloomeetira 120 qofarra jirtu irrattis ammoo wal waraansa jabaa guyyaa har'aan tana gaggeeffamaa ooleen ajajaa kumaa tokko dabalatee miseensota raayyaa ittisa biyyattiidhaa 130 ol WBOn biyyatti makee jiraachuu kan hime. Lola kanaanis WBOn meeshaalee gurguddoo Su-23 tokko ammoo konkolaataa waliin RPGdhaan rukutuudhaan ammoo barbadeessuudhaan mortaraa fi dishqaa hedduu booji'uudhaan injifannoo argachuu himee jira. Lolli ulfaataan humnoota waraana mootummaatii fi waraana bilisummaa Oromoo WBO gidduutti gaggeeffamaa jiru guutuu Oromiyaa keessatti jabaachuudhaan itti fufee Wallagga Lixaa aanaalee Jaarsoo fi Baabboo Gaambeellittis ammoo lolli ulfaataan dirree lolaa hedduu irrattis gaggeeffamaa kan jiru. WBOn ammoo humnoota mootummaa buufataalee waraanaa WBOn keessatti ammoo konkolaataalee hedduu itti haleelee ture deebisanii suphuudhaa fi dhuunfachuuf lolaa turan ammoo qolachuudhaan kisaara hamtuu irraan geessisee jiraachuu ajajaa WBO naannichaa himanii jiru. Godina Wallagga Bahaa aanaa Limmoo fi Laaftoo hanga Waarsuutti ammoo waraanni hamaan gaggeeffamaa kan jiru. Waraanni mootummaa kumootaan lakkaaman meeshaalee gurguddoodhaan dirmannaadhaaf garasitti imalaa jiraachuun ammoo kan himame. Daandiileen hedduun ammoo WBOdhaan to'atamanii jiraachuu maddeen naannichaa gabaasanii jiru. Wal waraansi waraana bilisummaa Oromoo WBOdhaa fi mootummaa biyyaa amma gidduutti gaggeeffamaa jiru jabaachuudhaan kan duraanii caalaas ammaatee itti fufee jira. Ergaa ajajaan olaanaan raayyaa ittisa biyya Itoophiyaadhaa Itaamaajoor Shuumii Fiild Maarshaal Jeneraal Biraanuu Juulaatii fi ajajaan olaanaan ABO WBO kan waraana bilisummaa Oromoo Jaalmarroon ammoo walitti dhaadachuu jalqabanii humnoonni isaanii yeroo ammaan tanaa guutuu Oromiyaa keessattis lola hamaa gaggeessuu irratti argamu. Raayyaan ittisa biyyattiidhaa humna WBOdhaa balleessee jira. Humni waraana bilisummaa Oromoo WBOn biyyattiidhaaf yaaddoo miti jechuudhaan Jeneraal Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa kan dubbatanii turan. Ajajaan olaanaan ABO WBOdhaa kan waraana bilisummaa Jaalmarroo Dirribaa ammoo gama isaaniitiin waraanni bilisummaa Oromoo WBOn takkaatu biyyaafis yaaddoo ta'e hin beeku garuu ammoo hin badu biyyattis yaaddeessu biyyaaf ta'a malee jechuudhaan dubbatanii kan tura. Waraana bilisummaa Oromoo WBO balleessuus hin danda'an balleessuufis hin ta'an ganaallee jechuudhaanis ammoo kan dubbatan. Lola guddaa yoo jalqabne ammoo mootummaa kana waan goonu nus beekna inninis beeka jechuudhaan erga dubbatanii humni isaanii ammoo harka dhibbaa keessaa 25 qoftiin ittisarra jiraachuu himanii harka dhibbaan ammoo guutumattuu lolatti gaafa deebinu mootummaa kana waan godhuuf teenyu nutis beekna innillee beeka jechuudhaan kan dubbatan. Ammoo mootummaa kana guyyaa tokkotti cabsuun naman dhibu haa ta'u malee ammoo halkan tokkichatti biyya ijaaruun ni ulfaatti. Cabsuu qofaa miti akka ijaaruun danda'amuttis irratti hojjechaa jirra jechuudhaan erga dubbatanii booddee ammoo lolli hamaa yeroo ammaan tanaa guutuu Oromiyaa keessattis gaggeeffamaa jira. Oromiyaa bira taruudhaan lolichi yeroo ammaan tanaa hammaatee guutuu biyyattii keessattis ammoo gaggeeffamuudhaafis akka deemu himamaa kan jiru. Waraanni mootummaadhaa harki wayyamni naannoo Amaaraa fi Oromiyaa keessatti wal qooduudhaan lola gaggeessaa kan jira. Waraanni bilisummaa Oromoo WBOn lola yeroo ammaan tanaa humni mootummaa Oromiyaa keessatti gaggeessaa jiru qolachaan jira. Humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad iddoo isaanii barbadeessuudhaanis biyyatti makaa jirra jechuudhaanis himaniiru.
magaalaa Gondar keessatti lola hidhattoota fannootii fi humnoota mootummaa jidduutti taasifame lubbuun namoota hedduu darbuun gabaafame. Kaleessa dilbata ganamarraa eegalee hanga guyyaa har'aa naannoo Amaaraa magaalaa Gondar keessatti lola sa'aatii dheeraadhaaf tureen hidhattoota fannoo ofiin jedhanii fi humnoota mootummaa gidduutti akka taasifame jiraattonni kan himan ammoo lola magaalattii keessatti gaggeeffameen hidhattoonnii fi namoonni nagaa hedduun ajjeefamuun isaanii himamee jira. Komaandii poostiin magaalattii ibsa baaseen ammoo humni nageenya mootummaadhaa hidhattoota humna diinaa jedhee ibsa irratti haleellaa raawwateen hogganoota garee hidhattoota fannoo dabalatee hidhattoonni 50 ol ammoo ajjeefamuudhaa fi hedduun isaanii madaa'uu isaaniitis beeksisee jira. Itti dabaluudhaanis hidhattoonni tarkaanfii mootummaa ofirraa ittisuu dadhaban magaalattii gadhiisan baqachuu isaaniitis ibsee jira. Jiraataan magaalaa Gondar tokko ammoo akka himetti hidhattoonni fannoo lola yeroo dheeraadhaaf gaggeeffamaa ture booda magaalattis gadhiisuudhaan bahanii jiru jedha. Lola yeroo dheeraadhaaf ammoo gaggeeffamaa ture guyyaa kaleessarraa kaasee hanga guyyaa har'aatti ammoo taasifame. Kanaanis humnoota lachoorraa loltoonni hedduun akka ajjeefamanis dubbatee jira. Humni fannoo finxaaleeyyii ammoo gamasaatiin Gondar dagaa daamotaa keessatti tarkaanfii jabduu fudhannee raayyaa ittisa biyyattii irratti hedduu isaanii barbadeessinee hedduus madeessinee jirra kan jedhan. Tarkaanfii jabduu Gondar dagaa daamotaa keessatti fudhanne kanaanis ammoo ajajoota olaanoo ribii dabalatee hedduu isaanii barbadeessina jechuudhaan fannoon kan beeksise. Yeroo ammaan tanaa fannoon finxaaleeyyii Amaaraatii fi ribii ammoo akkuma gaariitti wal waxalaa jiraachuun isaaniitis gabaafameera. Durataan dhaaba Izeemaa hidhamu paartichi beeksisee. Paartiin Izeemaa akka ibsetti Dr. Caannee Kabbadaa kaleessa ajaja mana murtii malee humnoota mootummaatiin to'annoo jala oolan jedhee sababa isaan ammoo hidhamaniif hanga ammaattis hin barre kan jedhe dhaabichi hidhaa kanas balaaleffatee jira. Dhimma kana irratti ammoo gama mootummaatii haga ammaatti wanti jedhame hin jiru. Paartii Izeemaa Profeesar Biraanuu Naggaatu hoogganaa ta'uudhaan tajaajilaa jira. Rakkoo naannoo Amaaraa keessatti mudate ordofi ammoo labsii yeroo muddamaa naannichaan ala hojiirra ooluu danda'amu labsamuunis ni yaadatama. Eega labsichi ba'e ammoo qondaala paartii mormituu obbo Kiristiyaan Taaddalaa dabalatee hedduun isaanii hidhaa seenanii jiru. Kuni ammoo qondaalota olaanoo Izeemaa mootummaa federaalaa waliin hojjechaa jiran hedduu akka mootummaa muummee Abiyyitti gaarreeffatanis godhee jira. Balaan wal waraansa fannoo finxaaleeyyii Amaaraatii fi mootummaa Abiyyi Ahmad irraa ammoo Izeemaas waan hanqate hin fakkaatu. Abiyyi Ahmad ammoo luka tokkoon araa kiiloo luka biraatiin Gondarii fi Baardaar keessaa loluunis hin ta'u jechuudhaan hogganoota olaanoo warra Amaaraa mootummaa federaalaa keessa maadheeffatan waliin ammoo kokkes wal qabaa jiru. Dhiheenya kanas itti gaafatamoodha jechuudhaan warreen paarlamaa keessaa biyya ammoo qofatti quba qabanii fi lola kaabaarratti ammoo mootummaan waan hin taane hojjete jechuudhaanis mormaa turan. Hunduma isaaniitu waliin hojjechaa turre. Gaafa gochi badiisan hojjetamu eessa jirtan jechuudhaan ammoo gamuma isaaniittu gaafii isaanii kan deebise. Erga fannoo wajjin lola hadhaawaa jalqabanis yeroo ammaan tanaa qondaaltonni ol'aanoon mootummaa federaalaa kan warra Amaaraa tokkolleen Abiyyi Ahmad jalaa bahuudhaafis waan deeman hin fakkaatu. Durataa paartii Izeemaa Dr. Caannee Kabbadaa dabalatee gama biraatiin ammoo Kiristiyaan Taaddalaatii fi kanneen biroo miseensonni paartichaa hedduunis mootummaa Abiyyi Ahmadiin funaanamaa jiraachuu paartichi kan beeksise. Yaaddoo hamtuu qabaachuu himuudhaan ammoo gochaan akkanaa dhaabbachuu akka qabu paartichi gaafatus haga ammaatti ammoo kanaaf mootummaan Abiyyi Ahmad deebisaa laatees hin qabu callisa filachuudhaan jaratti likkii galchuudhaafis ammoo hojiitti gale waan jiru fakkaata muummee Abiyyi Ahmadii.